Ma jiraachuu dhabdan. Indandeenye sababa nagaatiif. Nageenyi balaa ture indandeenye yeroo sanatti. Nageenyi Wallagga qofa haree fakkeenyaaf Gujiif Booranallee nageenyi rakkisiisaa miti. Wallagga yaaltanii dadhabdammoo. Yaallee dadhabne. Yaallee dadhabne. Amma namni Oromiyaa lixaa irraa dhaaba keenya keessa hin jiru jechuudha miti. Dhaaba keenya keessa jira namni. Waajjira banuu dadhabne nuti. Nageenya san dhowqan. Nageenya nu dhoorgan. Tokkollee nageenya nu dhoorgan. Malee paartiin Jeneraal Kamaal Galchuutiin durfamtu waan akkasii hin qabde jechuudha. Nuti tokkoffaan qabnu beeku. Warri kana nuun jedhu beekasi caalaa. Poolitikaadhaaf jedhu akkamitti wal cabsanaa. Akkamitti fudhatama wal dhoorginaa. Jiraami isaaniitti irra baay'ee haasa'uun barbaadu. Maaliif sababa maaliif akkas jedhu ka jedhu. Oromoo gidduutti madaa baay'ee jira. Madaa san deebi'ee tuttuquun barbaadu. Warri akkas nuun jedhu sun naannoo itti jaba nuun jedhan kanatti akkamitti akka laallaman. Yoo of laalan sababa waan isaan akkas hin laallamaniifis ibsuuf dirqamnaa jechuudha. Wanti kun Oromoof gaarii miti. Booran si geessa. Boorana gizee bulchiisaaf nageenya gubbaa turtu jiideemte turte. Gaaf dhufti sun guddoo si fudhatanii si keessummeessanii siin deeman arge. Paartii keessa baatee waajjira banachuuf dhufnaan siyaariyaanii dhageen. Waan suniif tolchuumati dhaga'uu qaba. Uummataa miti kan gaafsan rakkoon nuuf fide. Biltsiginnaa yaa sunuma uummatatti maalti ta'e? Sanka ta'e tokkoffaan waajjira duursinee waajjira achi banuudhaaf kafallee taappellaa hunda hojjannee miseensi keenya achi jiru jechuudha. Hundi qopheessanii waajjira san banuudhaaf achi dhanne. Akka achi dhufuu galgala kiyya baraniin halkan nama mana nuu kireesse san sodaachisanii humnaan horii akka nuu deebisu godhan. Lammaffaa taappellaa keenya kan nuti dhaabne humnaan buqqisanii fudhatan. Nama taappellaa koree nu maxxansuudhaaf ol ba'e ukkaamsanii fudhatan. Erga isaan kana godhanii booda guyyama san deebinee mana biraa kireeffanne. Namni abbaan manaa sun achi hin ture bakka bu'aadhaan kireeffanne. Nama sanis waamanii lammatallee guyyama san manni sunillee akka nu harkaa wanta ta'u godhan. San booda maal godhan ijoolleen wajjin deemte ka waan kana qindeessuudhaaf magaalaa keessa deemtu caasaa kenna hunda. Nama itti caasaa isaanii itti yaasanii jechuudha. Katikaa, kan milishaa, kan maaloo, kan poolisaa hunda itti yaasanii akka nageenya isaaniitti sodaachisan magaalaa san keessa akka nuti jechuudha. Godhanii jechuudha hoteela keessa ture. San booda dhufanii naagaa baasanii haalichan laalee ka barbaadame waliin bu'iinsa uumuu barbaadanii jechuudha. Waliin bu'iinsa nuti hin barbaadnu. Uummata keenya akkamii akka nu laalu akka nu jaallatu hin beekna. An uummata Booranaa har'aa miti gaafa bulchiisaaf nageenya ta'ee miti ka beeku jechuudha. Ubbata zoonii biraatti addaan baasee uummataan ilaal har'allee jaalalaaf kabaja uummata nuu qabu. Ka kana godhee biltsiginnaadha jechuudha. Biltsiginnaan isa qofaa miti hogganoota keenya hidhat ture. Hidhaa jirallee. Torbaan dura hoggana keenya seerutti hidhee jira. Osoo beekan shan hidhanii hoggana keenya osoo beekan fuudhanii hidhan. Ammallee miseensota keenya hidhaa jiru. Kanaafuu paartiitti sandaraa jechuudha. Paartiidha malee uummata keenya wajjin walitti hin qabatu. Bareedduu. Kaanii gara paartiilee siyaasaa Oromoo dhumna. Uummata Oromoo tokkummaa sanirra barbaada. Tokkummaa dhabuun keessan ammoo Oromoo miitee jirtu, Oromoo cabsitee jirtu. Kanaaf itti gaafatama san tolchu. Maal jettan? Dhugaa qaba uummanni keenya. Uummanni keenya wanta inni hawwu hin beekna. Wanta inni hawwu kana argachuu hin dandeenye nuu gala. Dogoggorri gara dhaabaatiinis jira gara uummataatiinis jira. Beekuu ka qabnu ifatti walitti haasa'uu barbaachisa. Wanti kun baay'ee jabdu Oromoo keessatti waan ta'eef. Tokkoffaa uummanni keenyallee hin hawwa malee waan hawwisan bira akkamitti ga'u akka qabu sirriitti addaan baasee hin laalu. Addaan baasee laaluu dhabuun uummata keenya immoo nama jallina barbaaduuf nama waan biraatti dhimma itti ba'uuf pirojektii guddaa ta'ee jira. Uummanni keenya yeroo baay'ee hordoftee yoo ta'e waltajjii haaraa hundarratti uummanni keenya waa hunda wal qixa jaallachuu barbaada. Waa hunda wal qixa jaallachuun hin danda'amu. Dhugaallee soballee. Nama yaada kee qabullee nama yaada kee hin qabnellee. Wal qixa ati Oromoodha maqaa jedhuun jaallachuu barbaada. Poolitikaa keessatti wanti akkasii hin jiru. Anka jala deemu bakka yaadni kiyya jiru qofa ta'uu qaba. San jechuun namni yaada naan addaa qabu Oromoo ta'e diina kiyya jechuu miti. Garuu an nama maatii keessattuu namni ilaalcha garaagaraa qaba. Akka yaada waa tokko irratti akka yaaddaa jechuudha. Akka yaaduu san walii kabajuu qaba namni. Akka yaaduu sani uummanni keenya akka wal dhabuu faca'uuti fudhata. Isarree isan uummati sani dhaga'u malee isan uummata dhaga'u malee uummati tokkummaa sanirra fedha garaagarummaa yaadan qabdanii laachiin qabdan wanni addi san godhan jirti. Sun kophaa dhiiftanii fakkeenyaaf paartileen hedduun hin jirta Oromoota amma uummata akka walitti dhufti san barbaadu. Isan intaresti dhuunfaa koomii dhuunfaa kan walirra qabdan kophaa dhiiftanii uummata walitti fiduuf man sochoon. Paartii kan walitti fiduudhaaf tattaaffii goone.
akka paartii keenyaatti namni kan dadhabee waan jiru natti fakkaatu. Jalqaba yaada uummataa kana waan beeknuuf hir'ina uummanni uummata keessa jiru kanas waan beeknuuf jalqaba paartii keenyatu gatteenne koree hojii raawwachiistuudhaan mari'anne waan kana irratti maal goona paartiilee Oromoo akkamitti walitti dhiyeessina filannootti yoo deemne haalli jiru uummata keenya sagalee isaa facaasuudhaan deebi'ee rakkoo biraa keessa naquu deema. Lammaffaa adada paartiileen Oromoodhaa deeggaraa fi miseensa isaa uummata keessa baay'effachaa wal horaa deemaniin konfliktiin gidduu keenyatti dhufuu mala. Konfliktiin gidduu dhufu immoo deebi'ee jireenya hawaasaa guyyaa guyyaa jeequu danda'a. Kanaaf akkam goona karaa biraa immoo addaan fageenya kanatti paartiin biyya bulchaa jiru akka piroojeektii firee gaariitti dhimma ba'aa jira. Waan kana maal godhuu qabna ka jedhu gatteenne koree hojii raawwachiistuu irra mari'an. Seenaa dhufaatii jarmoota Oromoo kana haga zaa'aa kanaatti jiru hamaaf gaarii isaallee laalle kana booda fudhachuu qabnu gaariidha malee hamaa wal goone saniiti. Nu fakkeenyaaf paartii biyyoolessa Oromiyaatiif adda bilisummaa Oromoo gidduudha. Yeroo dheeraa rakkoon ka ture paartii kana odoon ta'ani paartii biraa osoo jiru jechuudha. Addatti immoo anaa fi